kabajamtoota dhageeffattootaa fi daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoork har'aan tanamee seenaa gaazexaa Bariisaa isin biraan geenyaa nu duukaa tura. Warri haaraw gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan mallattoo sabskraabii gurraacha yerusan sabskraab godhaatii maatii kennataa akkasumas laayikii sheerii gochuu in irraanfatinaa. Laayikii gochuun keessan nu fayyada akka babal'atee faca'ee hawaasa hedduu bira ga'u nu fayyada waan ta'eef laayik godhaa yoo jennu cimsinee isinitti himna. Har'aaf ammoo gara sagantaa keenya akka qabanneetti ceenaa Bariisaa hangafa gaazexaa Oromoo icciitii hundeeffama isaa fi hidhata qabsoo Oromoo waliin qabu. Gaazexaan Bariisaa hangafa gaazexaa Oromoo jedhamuun beekama. Gaazexaa dhuunfaa Oromoo kan jalqabaas akka turetu himama. Dhimmoota akka siyaasaa, aadaa fi eenyummaa Oromoo jabeessuu keessatti miidiyaa Oromoo karra baneedha. Bara afaan Oromoon barreessuun haa hafuutii afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamutti gaazexaan Bariisaa afaan Oromoon saabaadhaan maxxanfamee hawaasa Oromoo hedduu dammaqsaa akka ture himu warri gaazexeessichaa hundeessanii fi hojjettoota jalqabaa ta'an hojjetaa turan. Gaazexaan Bariisaa kan maxxanfamu eegale mootummaan Hayila Sillaasee kufee waggaa tokko booda. Namoota gaazexaa Bariisaatti gurra godhan keessaa tokko waggoota muraasaan dura du'aan kan boqotan Profeesar Mahadii Hamdii Muudeeti. Mahadii Hamdii abbaa gaazexaa Bariisaa jedhamuunis beekamu. Ofii hundeeffamuu gaazexaa Bariisaa duuba eenyutu jira? Adda Bilisummaa Oromoo ABO wajjiin hidhata maalii qaba? Gaazexaan Bariisaa qabsoo Oromoo fi gumaata akkamii taasisee ture? Kanneen jedhan irratti namoota gaazexaa Bariisaa hundeessanii fi itti dhiyeenyaan beekan dubbisneerra jedha BBC'n. Gaazexaa Bariisaa Adda Bilisummaa Oromootu ittiin hawaasa dammaqsuuf hundeesse. Hundeeffamuun gaazexaa Bariisaa hundeeffamuu dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo wajjiin akka wal qabatu himu namoonni hundeeffama dhaabichaa fi gaazexaa Bariisaa keessatti kallattiin hirmaatanii turan. Dhaabbanni Adda Bilisummaa Oromoo bara 1976tti sagantaa isaa beeksisuun ifatti hundaa'e. Sana dura koree hundeessituu dhaaba hundeessuun dhoksaan hojiiwwan garagaraa hojjetaa ture. Erga hundaa'ee booda namoota filachuun dameewwan akka hariiroo alaa, dhimma siyaasaa, hariiroo uummataa fi hawaasummaa fa'a irratti itti gaafatamummaa walii qoodan. Namoota akka Daawud Ibsaa, Badhoo Dachaas, Abeel Mitikkuu fa'a wajjiin dargaggoota gurmeessuu irratti kan ramadamanii turan. Obbo Dheeressaa Qixxee BBC'tti akka himanitti gaazexaan Bariisaa Adda Bilisummaa Oromoon akka hundeesse BBC'tti himan. Gaazexaan Bariisaa akka itti qophaa'e bara 1976 gaafa walitti qabnee Adda Bilisummaa Oromoon Finfinnee 6 kiilootti yookaan kiiloo 6tti hundaa'u qooda walii qoonnee turre. Kan siyaasa, kan diinagdee, kan hawaasummaa fa'a. Kan hawaasummaa sanatti leencotu filame. Isheen hawaasummaa sun waan hedduu hojjette jechuun hundeeffamuu Bariisaaf ka'umsa akka ta'e yaadatu
obbo Dheeressaan hojiilee gurguddaa dameen hawaasummaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo obbo Leencoo geggeeffamuu hojjete keessaa lama akka fakkeenyaatti kaasuun ibsu gameessi siyaasaa obbo Dheeressaan tokko hawwisoo bara sanaa yeroo jalqabaaf Finfinnee keessatti dhufanii sirban bara 1976 dhumarra ji'a muddee keessa ture qaama kanatu damee hawaasummaa hojjettoota jechuun hawwisoon sun kutaalee Oromiyaa garagaraa irraa namoota walitti fiduun dammaqina guddaa akka uume ibsum. Lammaffaa immoo gaazexaa bariisaa kana kan qindeesse isheedha. Koree hawaasummaa haala hundeeffama gaazexaa bariisaa ibsum. Obbo Leencoo Lataa koree dhimma hawaasummaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo ta'anii filamuu isaaniitiin hundeeffamu gaazexaa bariisaa keessatti kallattiin hirmaannaa qabu. Akkaataa itti mootummaa dargiitti dhiyaachuun gaazexaan bariisaa hundaa'ee ofii duuba taa'uun hojjetaa turan irratti obbo Leencoon BBC waliin turtii taasisaniiru. Gaazexaa bariisaa akka nuuf hayyamamuuf mana koloneel Takkaa Tulluu deemne jedhuun. Yeroo sana mootummaan Haayila Sillaasee kufee erga dargiin aangoo qabatee waggaa tokko reefu guutaa. Dargiin ammoo sagantaawwan garagaraa qopheessuun ummatatti beeksisuu barbaada. Carraa kanatti fayyadamuun obbo Leencoo Lataa fa'a gaazexaa bariisaa hundeessuuf hayyama argachuuf gara mana qondaala olaanaa dargii kan ta'e koloneel Takkaa Tulluu deeman. Koloneel Takkaa Tulluu itti gaafatamaa tikaa biyyaalessaati. Namoota adda bilisummaa Oromoo hundeessuu keessatti gahee guddaa qaban kenneen akka Baaroo Tumsaa fi Leencoo Lataa fa'a wajjin walitti dhufeenya qabaachuu qofa osoo hin taane dhoksaan qabsoo isaan geggeessan gargaaraa akka turetu himama. Obbo Leencoon akka jedhanitti gaazexaa bariisaa hayyamsiisuuf mana koloneel Takkaa Tulluu halkan deemaa akka turan BBCtti himan. Gaazexaa bariisaa gadi dhaabuu irratti hayyamasaa koloneel Takkaa Tulluu argachuun nurraa ture. Mana isaa dhaqnee maaliif akka kana goonu gaazexaa hundeessinuu fi demokraasiyaawii abiyootaa sagantaa dargiin beeksisee akka deeggaru itti himne jennaan nuuf hayyame. Akkasitti gaazexaa bariisaa sana maxxansuu jalqabne jechuun haala itti bariisaan eegale ibsu. Bariisatti maqaa kan hore Mahadii Hamdii garuu bariisaan adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata akka qabu inni hin beeku. Bara 2021 du'aan addunyaarraa kan boqote Profeesar Mahadii Hamdii warra gaazexaa bariisaa hundeessan keessaa tokkodha. Waggoota hedduuf gulaalaa olaanaa gaazexaa bariisaa ta'uunis tajaajileera. Obbo Leencoon gaazexaa bariisaatti kan gurra hore Mahadii Hamdiidha jechuun ofii immoo duuba taa'anii hojjetaa akka turan ibsu. Namni maqaa itti hore Mahadii Hamdii garuu duuba taa'ee kan hojjetu ana ture. Mahadiin inisheetiiviin sun bariisaa hundeessuun akka adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabu hin beeku. Akka inni beekus hin barbaanne nuti. Inni Mahadii Hamdii anumatu kan hojjetaa jiru jedhee of amansiise. Sanas akka inni amanu goone jechuun bariisaa hundeessuurraa kaasee dudduuba kan ture dhaaba adda bilisummaa Oromoo akka ta'e dubbatu obbo Leencoon. Maarree adda bilisummaa Oromoon gahee qubee afaan Oromoo bocuu, gahee kaartaa
Oromiyaa tarra jirtu tana bocuu fi waan Oromoon hadha argate maqaa ishee magaalaa Finfinnee wama hundaa duuba akka jiru seenaan akkana dhugaa baha. Ibraahim Haajii Alii yeroo lubbuun jiran turtii BBC waliin godhaniin turanii gaazexeessitoota akka Lammeessaa Boruu fi Immeree Angoosee fa'a waliin bariisaa keessa hojjetaa akka turanii fi Mahadii Hamdii gulaalaa olaanaa ta'ee hojjetaa akka ture dubbatanii ture. Qabiyyeen gaazexaa bariisaa yeroo sanaas xalayaaf walaloo baay'ee ummata keessa dhufan keessummeessuu akka ta'e himuun rakkoo fi hacuuccaa ummata Oromoo irra ga'aa tures ittiin ibsamaa ture. Gaazexaan Oromoo bahe jedhamee namni ajab jedhe. Yeroo sana namoota Oromoo mallaqa qaban irraa kadhachuun gaazexaa bariisaa maxxansiisaa turuu kan himan obbo Leencoon afaan Oromoon gaazexaan maxxanfamuun ummata Oromoof gammachuu yoo uumu dargiin ammoo ija shakkiin akka ilaalu gochuu ibsu. Keessumaa kabajni waggaa tokkoffaa itti Hayila Sillaaseen aangoo irraa bu'e namoonni hedduu gaazexaa bariisaa akka baran taasisuu himu. Walgahii waggaa tokkoffaa nugus bu'uu sababeeffachuun qote bulaa bakka hundaa fidanii yuunivarsiitii qubsiisanii ture. Achi dhaqnee gaazexaa bariisaa kafaltii tokko malee bilisaan qoonneef. Oromoon ofii fudhatee galee mana isaatti maxxansee. Namoonni biraas sabaan biraa Oromoota ollaa keenyaa fi jedhanii sabni kafichoo fa'a na harkaa fuudhuu isaanii nan yaadadha jedha obbo Leencoon. Namoonni walgahii dargiin waame sanarratti hirmaatan gaazexaa Oromootu bahe jedhanii fuudhanii galan ummataaf akka qoodan himu. Suni ammoo hawaasa keessatti yaada haaraa fi dammaqina guddaa uume jedhan obbo Leencoon. Gaazexaa afaan Oromootiin maxxansuun waan hin abjotaminii ture. Gaazexaan afaan Oromoo yeroo jalqabaaf afaan Oromoon maxxanfame raabsamuun isaa hawaasa keessatti gammachuu guddaa uumuu kaasu qondaalli duraanii adda bilisummaa Oromoo obbo Leencoon. Bariisaan yeroo gabaabaa keessatti jaalatamaa argataa dhufus baay'ee osoo hin turin mootummaa bira qormaanni mudate. Qabiyyee siyaasaa maxxansaa turtanii jennee obbo Leencoo gaafannaan lakki afaanuma Oromoo ta'uu isaatii jechuun manni maxxansaa kan mootummaa ta'e Birhaan Innaa Salaam biirookireesii akka itti baay'isee himu. Mootummaan lafarraa jala harkisee gaazexaa maxxansuuf rakkatanii jennaan hojichi dhaabbate. Gaazexaan bariisaa maxxanfamuu dhaabbannaan gaazexaan Oromoo maaf dhaabbate kan jedhu qotee bulaa bira gaafii mootummaa irratti ka'e. Luweeksi Hawaariyaa kan jedhaman dargootaan keessaa baadiyaa bobba'uu turan. Bakka dhaqan hundatti gaazexaan Oromoo maal ta'ee dhaabbate jedhanii namoonni gaafatan. Edaa gaazexaa wanti jedhamu tureera kan jedhu dargii keessatti dubbiin sun ka'aa jechuun ummata biraa gaafiin cimnaan mootummaan deebisee akka hayyameef himu obbo Leencoon. Mootummaan deebisee hayyamus deemsa gaazexichaa gadi quucarsuu fi jecha kan mootummaa godhe akka ture ibsu. Gaazexaa sana mootummaa ajjeesuudhaaf fudhatee tumu turan jechuun abbumti arge gaazexaa kana maaliif gurgurtaa
jedhee akka reebu himan. Kanarraa kan ka'e gaazexaa Bariisaa namni fuudhee gurgurus akka sodaatee kaasu. Gaazexaan Bariisaa osoo mootummaan of jalaa hin galchin torbaaniin kan maxxanfamu gara 30,000tti dhiyaata akka ture kan himan obbo Leencoon boodarra torbaanitti lakkoofsicha gara 2,000tti gadi bu'ee akka ture yaadatu. Yeroo nu harka ture 30,000 gahuuf homtuu hin hafne ture. 30,000 yoo geenye bu'aa qabeessa ta'uu jalqaba sana booddee jedhan obbo Leencoon akkaataa itti gaazexaan Bariisaa harka mootummaa itti gale yoo himan. Gaazexaan Bariisaa waggaa 48 dura dhaaba adda bilisummaa Oromoon hundaa'ee rakkoo garagaraa keessa darbuyyuu har'as ittuma jira. Gaazexaan kun afaan Oromoo afaan Afoolarraa gara afaan Hogbarruutti akka guddatu gochuu keessattis gahee mataasaa akka bahee ragaa bahuu warreen jalqaba gaazexaa Bariisaa irraa hojjetaa turan keessaa tokko kan ta'an obbo Dhugaa Jabeessaa turtii kanaan dura BBC waliin taasisaniin ummanni yeroo gaazexaa Bariisaa baruu jalqabu kutaalee Oromiyaa garagaraa keessa akka isaan qaqqabuuf gaafataa akka turanii fi garuu immoo mootummaaf namoota afaan Oromoo akka dagaagu hin jaalannerraa dhiibbaa guddaan godhamaa turuu dubbatanii ture. Nuti kutaa biyyattii ergama seenaa garuu odeeffannoo gaafa dhageenyu kun hunduu ummata bira ga'uudha mannaa jedhanii namoonni qabeenya qaban jumlaadhaan bitanii markaatotti hambisuun meeshaa yookiin shaqaxa ittiin maramee akka gurguramu taasisaa turan jedhan dhiibbaa ture yoo himan. Qophiin keenya kardhaam fiisee seenaa gaazexaa Bariisaa irratti qopheessine kanumaam. Waan nu faana turtaniif galatoomaam. Laayik, sheer gochuu, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaam.